guyyaa irraa halkan keessaa sa'a 4 ta'eera. Ilmi namaa sodaarra ardiin kirkiraarra akka badaa kirkiraarra Dubaan keessa manni hollateen namni martuu kunoo ba'ee ala keessa tattaa'aa argitanii lachu akkuma jiruun mana jalaa fagaatanii fakkeenyaaf iddoon Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalaa YouTube lataan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu ani sokoleettiin keessaan nagaa kooti galanni waaqayyoo faa ta'uu guyyaa har'a darbine keenya jirra isinis nagaa guutuu akka qabdanaaf jenneen qaba nageenyi keessaan ammas waaqayyoo nagaa isiniif haa buusu iddoo jirtanitti egaa har'a maal isiniin jechuu barbaadetanii keessattuu ijoolleen Duubaay keessa jirtan jechuudha. Baga waaqayyo jala sin dabarsee waaqayyo jala baqannu dabarsee dhugaa guyyaa sodaachisaa guyyaa ulfaataa fi kan baay'ee namni osoo hin beekin wanti harka waaqayyo irra dhufee wanta waaqayyo fide namni waan tokko godhee dhaabuu hin danda'u kuni hundi hojii isaati akka nuti yaadannuuf akka nuti gara isaatti deebinuuf yaadannoo bara dhumaa Egaa obboleewwan kiyya kuni hojii rabbiitirraa kan dhufe hojii waaqayyooti waaqayyo akka nuti of yaadannu akka nuti gara isaatti deebinu akka gara qajeelinaatti deebinuuf addunyaa kana wanta barbaade godhe inni harka isaa keessa jira waan ta'eef waan barbaade gochuu danda'a. Kanaaf nuti immoo iddoo jirru akka of yaadannu waan keessa jirru akka of yaadannuuf akka gara isaatti deebinuuf namoonni hunduu akka waaqayyoo yeroon isaa bara dhufaatii isaa milikkitoota yookiin immoo wantoonni garagaraa akka raawwatamu nutti agarsiisaa jira. Waaqayyoo hamma isa dhufe kana jala nu dabarsee jira. Akka nuti yaadannuuf akka isaa gara isaatti deebinuuf akka cubbuu رسولنا عن جد رسولنا بيت تنقطب مريت تنقطبنا wanta kana fidee jira dhufee jira garuu jala dabarree jirra. Waaqayyo baga sin baasee iddoo jirtanitti ammallee sinaa tiksoo keessatti biyya ormaa keessatti kanaaf obbolaa koo baga baatan isin jechuu barbaada. Ani dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa galgala ani akkasumatti rafee wanti argeen jiru jechuudha. Ganama inni ka'uun argee namoonni baay'een jechuudha na keessatti iyyuu Duubaay keessatti jechuudha akka malee lafti raafameetu jechuudha. Uummanni akka jirutti bakka jiru ba'ee daandirra taa'aa jechuudha. Maaliif kan harka waaqayyo irraa dhufe eessattuu baqatanii wanta jalaa hin baanedha. Waaqayyo jalaa eessattuu baqannee ba'uu hin dandeenyu. Boolla kam seenii eessa seenii bakka jala baanee jiru jechuudha hojii isaa jala. Kanaaf waaqayyo baga sin baasee dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama gaddisiisa. Keessattuu fooqee naannoo kana jalatti baqatanii iddoon itti hin baanedha. Harka waaqayyo jalaa yoo eessatti ba'uu hin danda'amu waan ta'eef jechuudha waaqarra wanta dhufe namni kamuudhaaf waan hin dandeenyeef jechuudha. Baga baatan isin jechuu barbaada. Ammas akkuma amantii keessanitti iddoo jirtanii waa keessan kadhadhaa. Qajeelina akka hojjennu gara isaatti akka deebinuuf kan hojjennee gaabbee akka gallu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf ammaaf darbinee jirra gara waaqayyootti deebinu akka adda addaa wantoota hin taane irraa wallu gara isaatti akka deebinuuf gara mootummaa isaatti qophiidhaan eegnu barri dhumaatii waan ga'eef jechuudha. Lafti socho'aa jira iddoo kamittuu lola jira nageenyi hin jiru namni karaa sarara deemaa jiru hin jiru akka yaadannuu fi inni wantoota akkanaa kana nutti agarsiisaa jira. Waaqayyo karaa qajeelinaa irra nuuf karaatti nu deebisu. Kanaaf immoo isa kana milikkitaaf yookiin immoo akka nuti deebinuuf nutti agarsiistu isaati nuti immoo irraa of eeggannu isiniin jechuu barbaada. Addunyaa tana inni yeroo tokkicha balleessuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo iddoo jirtanitti waa keessan kadhadhaa iddoo jirtanii isin deemina bakkuma jirtanitti dhaabbadhaa waa keessan kadhadhaa akkuma amantii keessanitti isiniin jechuu jaalladhaa kan nuti barbaada ammas